عجبك وانسلا ينونك بأساسا يونمني فهمي كوفا فايدانسا قلمي كينيا فقود انسيسا كرانسا ولتكو فمينو غيبانسا نمني كان باجو دندو بلسا دبينو بلما جبدو لجبسا بكا كان بيغاني تدردبسا يا نمني اسلام ما دافتا تمسنسا رب منون جدي اسنو بلسا وانجا بيسيف كبا ميلالا جبسا قوات ارقما وبلما كيسا وانفا قوليسا وبلما عنديني بفضل رفقك يا قاهر الكوني كنافا وهي وبلما تفوفي يوتدد بنا مؤمن توتافي واجب الاسلام ما قدانا ستفي بكي ديني نرقت تجابي لفين والججو ددبي لافي اجتفي غرو اسلام ما غافر كميدو في غافا يفانك يا الدنيا دافي مصلحة جرينيا امتات الدفي مالنا نتوكل يونا مالنا في الدنيا يهدوك نكفي كيستفي ربي رب ما سامعت سراها في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقاه ولو كان عبدا حبشيا ووعد النار لمن عصى الله ورسوله ولو كان عبدا قراشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وكليله وعلى آله وأصحابه الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من عذاب النار وادخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوشا هردفتوشا ميديا أروميا مسلم ميديا جلت أرقمتنيف كمبرو جلت أرقمتن هندي كيسن bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin haa dhaqqabu jechaa barnaamija keenna yookaan sagantaa keenna kan torbe irraa darbu seenaa sahaabota rasuula rabbii seenaa warra rabbiin faarsee keessaa seenaa baraa ibnu maalik al-ansaari aku anas ibnu maalik al-ansaari radiyallahu anhumaa seenaa gooticha islaamaa baraa ibnu maalik al-ansaari keessa jirra kutaa arfaffaadhaa jechuudha obboleessa anas ibnu maalik kaadima rasuulaa kan ganna hedduuf rasuula keenna sallallahu alaihi wasallam kaddamaa ture obboleessa isaa baraa ibnu maalik al-ansaari keessa jirra baraa eenyu sifa isaatiif akkaataa isaatiif gootummaa isaa baay'ee hubanne jechuu obboleeyyan kiyya kutaadhaa keessatti baraa ibnu maalik al-ansaari seenaa dabarsine keessatti nama qal'aadha nama garteetiin qaama xocheetu nama lafeen isaa gartee xocheedhaa nama haphii nama janaman furre ka keessa ammoo gartee rabbi imaanaan guute faqad kaana jaa'ila aljismi nama qaama gartee xocheeti nama eegasi qaama gartee nahiila huqqataa qaamaati kanaa waliinuu gaafa lola garteechiin yamaamaadha waan inni dalage dubbannee jirra qal'inna isaatii fi haphinna isaatii fi xochinna isaa keessatti nama eboon 10 isa ol fuutee wantee gubbaan eegasii dallawa gartee guddaa
ور مرتدوت ور مسيلمة الخذاب وفت شوف خيس سينا قد قلميس الراي وفي لحم البشر جلس البراء بن مالك على ترس فقد كان ضائل الجسم نهيله رفعته عشرات الرماح فألقته في هديكة الموت بين الأعلاف المعلفة من جند المسيلمة فنزل عليهم نزول الصائقات وما زال يجالدهم أمام باب الهديكة ويعمل في ركاب السيف حتى قتل 10 منهم وفتح الباب وبه 87 جرحة من بين رمة بالسهم أو ضربة بسيف يومئذ دوبا حمل مسوء جاتي براء بن مالك الأنصارين xiyya eegas haxirra gubbaan garteetiin isaan gadi aroobsitu argaa dallawa isaan garteetiin keessa seenanii ummanni musaylamaa waraanni musaylamaa dallawa san keessatti ofitti cufatan argaa madiinaa garteetiin eegasii keessa baa yaadataa musaylamaa kijibaaf waraana isaa waan isaan deemaniif hubataa hadha garteetiin yoo nama kana hinjifanneef yoo ummata kana hinjifanne malee islaamummaan nun jirtu islaamummaa balleessuuf deemu jira namni kun kalimaan laa ilaaha illallah akka ol hin taaneef yaalii godhu jira yaalii isaa kan harkaa kashafuu qabna harkaa balleessuu qabna jedhee murannoo guddoon ka'e jechuudha murannoo isaa keessatti waan garteetiin Saabit ibn Qays dalage hubannee jirra obboleeyyan kiyya uduu jiru eegasii kafana garteetiin du'aa uffatee jira ilmi Saabit ibn Qays ilmu Qays radiyallahu anhu usuu jiru eegasii gartee boolla qotattee jirti sahabaan rasuula rabbiin sochoonuufi kuloo garteetiin obboleessi ibnu garteetiin ilma garteetiin Khattaab obboleessi Umar ibnu Khattaab Zayd akhu Umar ibnu Khattaab ummata islaamaatti garteetiin warra muhaajiraatiif ansaaraatti garteetiin dhaamsa inni dhaammateef lallaba inni dhaammate hubannee jirra kuloo sadaffaallee gartee namni qomaa isaa keessa quraanni jiru bilifeeffamaan gartee Huzayfaadhaa Saalim gama kiyyaan cabiinsi hin jiru gama kiyyaan insha Allah garteetiin duratti malee duubatti deebuun hin jiru jabaadhaa jedhee warra muhaajiraatiif warra ansaaraatiif waan inni dhaame quba qabna kanaa wajjinuu dadhabe Baraa ibnu Maalik al-Ansaariin gootummaa isaa irraa hadha garteetiin asirraan gartee eboo eboo 10 fuudha garteetiin eboo 10 gubbaan eegasii wantee kaaya wantee irran itti na darbaa jedhee itti seene gootichi islaamaa waraana gartee 60 lakkamu keessa seenee akka waan garteetiin isaanitti garteetiin balaa wahii qiyaama wahii itti gabbuuteetti itti gadi bu'ee uduu lafan geenne garteetiin nama 10 morma irraa ciree dallawa guddoo isaan ofitti garteetiin cufansan dallawa guddoo isaan ofitti hidhansan banuu danda'e Baraa ibnu Maalik al-Ansaariin nama guyyaa san eegasii dallawa san balbala san fulaa 80 ol waraannamee kan xiyyaa waraannameef kan eegasii eboo waraannameef kan sayfiin rukutamee wajjin fulaa 80 ol haala dhahameen balbala garteetiin ummata islaamaatiif banee itti dhangala'e kaa garteetiin gootonni islaamaa waan qabaniin xiyya isaaniitii fi sayfii isaaniitii fi eboo isaaniitiin itti seenanii waraana musaylamaa irraa nama 20 irraa fixanii injifannoo hammanan jedhamneen galan الحمد لله رب العالمين حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000 ورانا مسيلمة الخذاب الرا
nama 20,000 kalaahu irraa lafa kahanii jiran hobbaasanii jiran wawasaluu ilaa musaylama waraana san fixanii musaylamatti gahanii jiraa isaa gadi ceebsanii gorra'anii jiran حمل البراء بن مالك baatamee jira galcheetiin gootichi islaama baraa ibnu maaliki obboleessi galcheetiin anas ibnu maaliki fulaa 80 ol rukutamee fulaa 80 ol dhahamee manni yaalaan jiru qorsaa galcheetiin habashaatiin ummanni imaanaan guutame sahaabaan imaanaan guutamte san keessaa ajajaa waraanaa كايغسي غچيتين سيف الله المسلول جدي مغافمه خالد بن وليد جاءتك غباتا هي براء بن مالك غچيتين اكاين غچيتين داوا مدايسات غرتي وان غرغرا غرتي ارغتو غديجرا وقام عليه خالد بن وليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بشفاء hamma rabbiin gartee isa fayyisutti hamma rabbi eeyyama garteetiin isaaf godhutti jechuu rabbuleeyyan kiyya ji'a tokko gubbaa taahee silaa haga garteetiin namni gartee jiru namni eegasii namaa waa godhu godhee fi daawaa garagaraa gartee kennanii fi fulaa 80 ol kan waraane san garteetiin dandamsiisanii jira jechuudha dandamsiisanii jiran jechuu rabbuleeyyan kiyya wakataba rabbillee garteetiin guyyaa sanii sagalteen fudhanne wakataba garteetiin eegasii guyyaa san keessatti garteetiin lijuluudil muslimiina calaa yadihi nusra harka isaa keessatti barraahee jira lolli gaafsanii akka eegasii sababbii gartee baraa ibnu maalik al-ansaarii gartee chahe ummanni islaamaatiif sahabaan rasuulaa warri gaafsaniitiif warri eeganaallee kuluu hagadhaatti seenaa isaa dubbachuu jiran obboleeyyan kiyya lola san keessatti namni sababbii tahee fi ummata garteetiin dallawa keessa jiru seenee gubbaa irraa kan fixee fulaa 80 ol rukutamee namni garteetiin balbala guddoo eegasii sibiilaan cufamte san banuu danda'e kuloo gooticha islaamaa baraa ibnu maalik al-ansaarii akka ta'e hubannee jirra obboleeyyan kiyya goota akkasii rabbi nu keessa haa baasu goota akkasii rabbi nu haa godhu sahabaan rasuula rabbii cuftunuu goota gootummaan gartee isaanii dhiiraa dubartii miti gootummaa isaanii waan safiyyaan garteetiin goote quba qabdanii obboleettiin hamzaadha gootummaa eegasii sumayyaa gartee quba qabna gootummaa aayishaatii fi ummu aymaanii quba qabna jechuu obboleeyyan kiyya yoo quballee qabne inshaallah itti dhufnee barachuuf qophiidha yoo rabbiin fedhe inshaallah sahabaan rasuula rabbii goota gootummaan isaanii eegasii barraahee fi jira hamma guyyaa qiyaamaatti ummanni kennallee akkasuma goota jechuudha namni islaamaa gartee lunnaa miti goota obboleeyyan kiyya ilma gootaa fi nama goota garteetiin rabbi nu keessaan haa baasu goota eegasii gartee subhaanahu wa ta'aalaa kalimaa isaatiif lolu biyya isaatiif lolu rabbi nu haa godhu obboleeyyan kiyya ظل براء بن مالك الأنصاري تهجر براء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم هديقة الموت وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى سوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى وهنينا إلى اللهاق بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمئسم فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار
waxafiqa seenee jira gaafsani dirree lolaa takka keessatti eega gartee lola sanirraa hafe seenee jira Baraa ibnu Maalik al-Ansaariin haala eegasii gacheetiin hawwuuf jecha gama eegasii waan gartee silaa ummanni islaamaa yaaduu gama silaa eegasii waan namni gartee imaana qabu yaadu guddotti kan hawwu tahee jira hawwuuf jecha garteetiin rabbi nabiyyi isaatiin eegasii wal dhaqqabuufi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi jaalalloowwan isaa dhaqqabuuf kan hawwusanitti dhaqqabee jira hattaa kaana hamma ta'u takkatti guyyaa eegasii banamiinsa eegasii magaalaa Tustar magaalaan tuni magaalaa Madiinaati biyya eegasii Faaris keessatti argamti Iiraanii ammaa keessatti argamti mootiin Faaris kan gaafsanii biyya san keessatti tiifamee jira garteetiin magaalaa eegasii Fursi magaalaa tana keessatti Tustar jedhamtu tana keessatti axira guddaa ijaarateen hammayyaadhaan kan zamana sanii keessatti hammayyaa kan taate jabduu kaseenuun dandeenye kan eegasii gachee waraanaa fi nama eegasii hammeenya itti yaadu hamma takka irraa dhoowwitu tolfatee jira sahabaan rasuula rabbiitu sanitti seente obboleeyyan kiyya eegasii marsanii jiran ummanni islaamaa ummanni eegasii gacheettiin jeeshi muslimtoota marsanii jiran wahaacuu bihim isaanitti marsanii jiran marsiinsa eegasii laali jabduu jogola sanitti yookaan axira san marsanii jiran duraa duubaan kan inni keessatti eegasii gacheettiin tikfamu san keessa marsanii jiran akka inni gadi hin baane godhanii jiran falamma xaala wagguma gacheettiin dheerate wagguma gacheettiin marsiinsa sanitti yookaan eeggomsa sanitti zamanni dheerate wagguma gacheettiin jabaate gacheettiin balaan gachee warra Iiraanitti jaaluu seenanii jiran yudalluuna gadi buusutti seenanii jiran fooqa gubbaa ummata islaamaa yookaan sahabaa rasuula rabbiitti alayhi salaatu wassalaam akka roobaatti gacheetiin xiyyaa fi waan garagaraa itti gadhiisaa turan ammoo ajaa'iba rabbii gacheetiin zamana san keessatti warri kun eegasii teknooloojiin fagaatee jira sibiila eegasii hadiida irraa waan eegasii nama fuudhu waan akka maagneetaa ka gacheetiin nama fuudhu sibiila hokkoo qabu garteetiin dalaganii axira san gubbaan garteetiin sahabaa rasuulaa eegasii takka takkaan guurutti seenan sibiilli kun akkaan oo'aadha namni sibiilli sun qabe takkii du'uudha namni sibiilli sun qabe du'insa malee umaa isaaniif hin jirani du'insa irraa hafnaan ammoo qaccema yookaan qarqaruma garteetiin du'aatti kalaahan jechuudha namni sibiilli kun qabe yookaan hokkoon kun qabe barbadaa ibiddaa caalaa qartee qaama gartee ilma namaa danfisiisa qaama ilma namaa kana wagguu wanni sun qabe ciincessaatumaan deema kana eegatii sahabaa rasuula rabbiitti gadhiifte kulo maaliif jennaan akkas malee hin dandeenye takka takkaan guurtee sahabaa rasuula rabbi akkasi fixuu feeti akkasittuyyuu dhiirti rabbii galteetiini gadin jenne jechuu rabbuleeyyan kiyya sahabaan rasuula rabbii waa lamaaf manaa bayan jiraatan eegasii galteetiin diin rabbiitti tumsu du'an jaannata rabbii dhaaluudha jaannata eega gachee seenanii jaannata eega keessa seenanii bayiinsi hin jirre san kajeelan جنة يجاكيس سيناني ما لا عين رأت ولا عزن سمع ولا خطر على قلب بشر جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوض الكبير جنة سنفر نبوليانكيا جنة إيغاسي غلتي فوق أجال غلتيتين بشان أنانياو بشان إيغاسي دايماياو بشان فرشوياو بشان إيغاسي كل خنا إيغاسي أرغتو في يالي لساني yaanni isaanii hamileen isaanii ganda xiqqoo kanarraa ganda abadul aabidiina sanii hamileen isaanii warra ganda saniif of qopheessu rabbiin haa taasisu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti walladhiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha lama'a almuhsiniin kana jedhe rabbiin isaawwan nu keessatti qabsoo godhanii sawan nuuf jecha eegasiitiin jihaadanii
isaa waan nu keessatti garteetiin karaa keenya keessatti waan nuuf ta'u waan isaanii ta'u keessa qabsoo godhan lanahdiyannahum warra sanniin ni qajeelchina karaa keenya keessatti wa inna allaha rabbiin warra toltuu dalagu waliin jiraanuun jedha warra garteetiin toltuu dalagu rabbi nu haa taasisu فكانت تاتي قرتيتني تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتة وإما على وشك الموت يو إيغاسي قرتي سبيل لسن يو كان هوكون قبار قرر راسا سنما قبي كان قرر راتو سنما قبي قرتي قام قرتي مسلم توتا قبي eegasii garteetiin oliin fuudhan takki ol fuuten sibiila saniin ka itti rarraatu yoo taate namni gartee wanni sun qabdee bu'e takki du'uudha takki eegasii kaluu du'aa keessatti jiraata jechuudha akkanatti azabaa turte garteetiin sahaabaa rasuula rabbii murtaddoonni gartee warri diinirraa fagoo jiru kuffaarri gartee bara sanii akkanatti qaxxaa turte jechuudha hagana yaalaa turte ammoo garteetiin فإن الدين دين الإسلام أمنتان بريدان أمنتا إسلامات والرمة الرأولي والرمة ملكاه رب هو ملك يسنو اللي أبوليانكي فعلك الكلاب منها بأنس بن مالك أكل براء بن مالك الأنصاري كلو أبتيج رغتيتين هوكون سني كان أمني غتيتين كفارا مقالا إيغسي غتي فارستوس تركيسة قبيسان سني dallawa eegasii garteetiin isaaniin gubbaan eegasii kan garrarraasan kulo obboleessa galcheetiin baraa ibnu maalik al-ansaari anasiin galcheetiin qabatee jira anasiin eegasii gartee fuudhuuf yaalii gootee jirti fama irra'aahu al-baraa ibnu maalik al-ansaari waan garre argee hogootichi islaamaa suni wasaba alaa jidri ilhisni itti uttaale akka gartee leenci witti uttaalutti akka yookaan qeerransa witti uttaalutti itti uttaalee axila sanitti maal jennaan inni qaallichi kaaraa jedha barbeetta goota gootummaa isaanii gaafa Musaylamat al-Khazzaabitiif gaaf biroollee eegas ilaal arginee jirra obboleessa kiyya obboleessa isaa garteetiin hokkoon qabatee jiran itti uttaale وأمسك إيغاسي نقبه جتشودام بسلسلة التي تحمل الأخاو سلسلة إيغاسي سبيل الشبو obboleessa isaa kan anasiin qabde san eegasii garteetiin irraabuusuuf itti rarra'ee qabe harka isaatiin wajaala eegasii ni seene yu'aaliju alkullaaba liyukhrijahu min jasadihim eegasii hokkoo san gartee qabatee hokkoo gartee akkasiin nama gubdu barbadaa ibiddaa irra nama gubdu sanitti qabatee obboleessa isaa eegasii qaama gartee obboleessa isaa yookaan harka obboleessa isaa irraa baasuuf yaalii godhe obboleessa isaa garteetiin irraa baase subhaanahu wa ta'ala fa'akazat yadahu eegasii harka isaa ni qabde ibiddi suni qaama isaa eegasii harka isaa ni gubde harka isaa kun gartee wagguu hokkoo san qabe akka garteetiin aarri ibiddaa aarutti qaamni isaa eegasii aare lafee foon isaa gargar baate lafee isaatiif foon isaa gargar baate ibiddaa irraa jechuudha falam ya'bahaa همبدن نغتي لها سنيف اللي غتيتيني براء بن مالك الأنصارين حتى أنقذ أخاه حماب بوليس إساء إيغسي هوكو سن الرابوسوت همبدن نغنات قبات جئي غدين ديفني قبات جئي إيغسي غتيتين الرامبون أني قبات جئي غتيو بوليس سانغن وحبت إلى الأرض إيغسي غتيتين لفت أهجتشورا غدي بوسي جتشورا غمدتشيتي eegasii baada an aadati yadahu wagguma eegasii gartee taate harki isaa eegasii lafeen isaatiif foon isaa eegasii gartee gargar baate eegasii haala gartee isaaf hin taaneen isarratti hin taaneen foon qaama isaa irratti gartee subhaanahu wa ta'ala haala eegasii foon lafeedha irratti hin hafneen jechuudha gubbatti gubateetiin وفي هذه المعركة كلو غرتيتين لولا كان كيست دري كان كيست ضاء نكرت غرتيتين براء بن مالك الأنصاري قالك ساكرت ربي سا وقافت ربي ساتي بوي أن يرزقه الشهادة أكا ربي غرتي شهادة إساكنوف أكا إيغسي غرتي الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيغسيتين برغهوف
hiriyoota isaa kan eegasii gaafa garteetiin lola hedduu keessatti biraa darbaniin dhaqqabuufi hadha kadhate jechuudha rabbii isaa akka rabbiin gartee shahaadaa isaa kennu kadhate fa'ajaaba allahu rabbiilleen eegasii ni awwaatee fi du'aa'ahu kadhaa isaa eegasii ni awwaatee fi rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana qabdee sahabaan rasuula rabbii haaliqatti garteetiin ol lallabattee haaliqatti waa himattee irraan hongoftu obboleeyyan kiyya namni haaliqa jartee jala garteetiin niyyaa qulqulluun haaliqa isaatti boohee rabbi irraa waan dhabu rabbi eegasii garteetiin akka namaatii miti obboleessa kiyya rahmata isaattu guddaadha kanaaf rabbiin istajiibuu lii anumaaf awwaadhaa jedhee bar yoo isin naaf awwaattan anillee isiniif awwaadhaa nuun jedhe haaliqul khalq warra eegasii rabbiif awwaatee rabbiilleen gartee isaaniif awwaatu rabbi nu haa taasisu ادعوني استجب لكم لا ادعوني نخد ان سنيف واد ان جري خالق القلب ادعوني استجب لكم ناغتين نخردا ان سنيف واد ان جري ربي سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم isaawan ammoo gartee narraa boonaan ammoo jedhee gartee egasii aayaan itti aana obboleeyyan kiyya nama haaliqatti booy nama rabbiin jala harka qabate rabbi qullaan deebisu sahaabonni rasuula rabbii bakka heddutti eegasii du'aayin isaan kadhatan kun fayakuunutti isaaniif ta'u obboleeyyan kiyya warra eegasii waliin kadhatee laa hawla walaa quwwata illaa billah akkasi obboleeyyan kee inshaAllah baaba biraa keessatti deebinaa fa'ajaaba allahu rabbiin awwaatee fi jira gartee du'aa'ahu gartee kadhaa isaa haysu kharraa wagguu gartee kufe sarii'an kufifamaa tahee shahiidan uloo gartee shahiidamaa tahee muktabatan biliqaa illaahi milkaayaa tahee argamee jira dirree san keessatti obboleessi keenna gootichi keenna baraa ibnu maalikil ansaariin akkasitti dirree san keessatti milkaa'e نذر الله وجه قلتيت ربها إبسو قلتي فولا براء ابن مالك الأنصار جانة كيستي إسافر سفقات اللي أبوليانكية وأقر عيناه إيقسي قلتيتين إساها مجيسو خالق نقستيتين بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إيقسي هريوم ما نبي محمديتين صاحب ما نبي محمديتين صلى الله عليه وسلم أو ربي قلتي إساها مجيسو إسافو الرئيسة فقات وجين ورضي عنه وارضاها ربي قرتي رها جالتو نولي ور قرتي خراسا كيس ديمي ملقاه رب نها قدو وردين افدل قر رب نها تاسيسو من كان لله كان الله له نما ربي افتهه ربي نسافته ور ربي افتهه رب نها قرب لينكي صحابون رسول ربي قنما افقل قليات دون إساني جنة ربي يعني إساني أكا كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قلته كان ويان نساني صحابة رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه دنيا فين كماني دنيا فين بويهني مالي الجنان رسول ربي أركاتراني صلوات الله وسلامه عليه وياهد ويغسي غتشت مبيلو فتيب ربه رسول ربي تيفي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب تغافتك والقريب بلا يبري من إيجارسي أنصار تجا أبو أيوب الأنصاري لك أن يبرو بوليانكيا رسول ربي أبا بكر عمر معلومة منا اسم باسي يا هريوتتيا معلومة اسم منا اسم باسي يا صداو أنتيا جدين يبر معلومة منا اسم باسي معلومة منا سباسي يا أبا بكر معلومة منا سباسي يا صداكي يا عمر معلومة مناسبة يا صداقي يا أبو بكر جد إقافة رسول ربي عليه الصلاة والسلام بلما نباس جدين سيهو يا رسول ربي سآك نمالت مناسبة جنان أنا اللي وما اسم مناباسة نباسة مينو يا ساجد قرأ إيقسي قلتيني أبي أيوب الأنصاري نما ربي فرسول لفارس سنبرا لك لكن جدت رب لينكي kanaaf sahabaan rasuula rabbii garteetini akkanaan jaannata rabbiin dhaalle inna sil'atallaahi lagaaliya meeshaan rabbii qaaliidha meeshaan rabbii wuddiidha akkanumattu iyyuu bari manni bareenni caffee qabu manni bareenni bishaan qabu manni bareenni mastaawota gara garaatiin tolfame
جرم الدنيا كان قبت يقالي مال هيري جنة ربي وبلينكي مال هيري جنة ربي كان ورق الرأي جار مساني كان إيجاسي قرتي سبحانه وتعالى خادمان كيسا جرتوساني كان إيجاسي حور العين كيسا ترقمتوساني مالها يرى يا بوليسكية أكن من جنة ربي أرقن ناري بولينكية جنة ربي دلقني أرقتن هوني ميتي ليس بالمن هوني ميتي دلقاني ورد دلقا آخراتي أفقب بيسو رب واتاسيسو ربي ندبتي لال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا إساوى الرب نقومسا ساوى الرب بيكني إيغسي أمو وعملوا الصالحات دلقا غاري دلقاني دلقا غاري دلقتن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إسان إفتاتي جرتي جنات الفردوس نزلا من جنتا أنفين جنتا قبسما إساني إفتاتي جرتي ننجر خالق الخلق ورقرتي جنة ربي لالو رب نواتا سيسو ورقا نما فقلقلا يعني إساني آكراته رب نواتا سيسو ورقا والقبتي جنة بريدا سندالو رب نها قدو ورقا قرتيتيني هريوت إساتي في فاميلوت إسا وجين كررتي والسيري والإن جنة ربي لالو نها قدو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.